Saalaan dhiiraa ka'uu dhiisuun umurii 40 booddee dabalaa deema jechuudha carraan isaa. Sababootni qaama saalaa dhiiraa ka'uu dhiisuuf maal? Haay akkam nagaa keessanii egaa har'a maaliin isinitti himu dhufe sababootni qaama saalaa dhiiraa ka'uu dhiisuuf maaltu wanta kana isinitti fiduu danda'a? Maalirraa of eeguu qabdu? Maal gochuu qabdu? Kan jedhu isinitti himu jechuudha. Gaaffiin kun namoota hedduu biraa sababa ka'uufidha yeroo baay'ee waan kan hin kaasuuf egaa irrattis waan hin haasa'amnee fi akka irratti haasa'amu akka nama hedduu wanta kana baree irraa of eeguu danda'u gochuudhaaf jechuudha. Gaaffiif jettan namoota yaadaniif sheerii gochuu keessatti hin dagatinaa. Koomentii jalatti gaaffii fi yaada qabdan nuu kaa'uu keessan hin dagatinaa. Egaa kun beektan kun faarmaasii keessa Liiban faarmaasii fi kan nuun argamnu Boolee Bulbulaa Maariyaam Maazoraa mana barumsaa Ayigodaa fuuldura argamu jechuudha. Namoonni hedduu yeroo dhuftan iddoon sin harkaa sababa badaa jiruuf Ayigodaa fuulduratti argamu jechuudha. Iskuulii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ayigodaa fuulduratti egaati. Keeziin isaa yookiin immoo sababni isaa inni tokkoffaanii testosterooniin keessan hir'achuudha jechuudha. Testosterooniin qaama keessan keessaa gaafa hir'atu wanta kanaaf saaxilamuu dandeessu jechuudha. Risk factor yookiin immoo namoota akkamiitu wanta kanaaf saaxilama isa jedhuuf immoo egaa namoota fiizikaal saayikooloojikaal kan jennu fiizikaalii qaamaanis akkasumas sammuudhaanis wajjin wal qabata. Kana malees immoo laayif istaayilii yookiin immoo haala jireenyaa keessanii wajjinis wal qabachuu danda'a. Inni kan biraan immoo umurii keessanii wajjin wal qabachuu danda'a. Wanti kun egaa qaama saalaa dhiiraa ka'uu dhiisuun umurii 40 booddee dabalaa deema jechuudha carraan isaa. Egaati fiizikaal warroonni nu jennu fakkeenyaaf sababoota dhukkuboota garaagaraa kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo koolesteroolii qaama keessan keessa koolesteroolii dhibee sukkaaraa warroota akkasii gaafa qabaattan wanta kanaaf saaxilamoo taatu jechuudha. Biraan immoo egaa inni kan biraan immoo laayif istaayil kan jennu yookiin immoo haala jireenya keessanii murteessa kan jennu immoo fakkeenyaaf namoota sigaaraa hedduu tamboo hedduu fudhatanii irrattis dhibee kun qaama saalaa ka'uu dhiisuun kun mul'ata yeroo baay'ee. Inni kan biraan immoo namoota aksesiif alkool baay'ee hedduminaan alkoolii hedduminaan fudhatanii irrattis illee wanti kun ni argama jechuudha. Akkasumas namoota diraag yookiin qorichoota sammuu namaa adoochan yeroo baay'ee fayyadaman irratti illee wanti kun ni mul'ata jechuudha. Egaa maal gochuu qabna kana ofirraa dhorkuu fi qaama saalaa keenya akka ka'uudha wanta kanaaf akka hin saaxilamne kan jedhuu fi tokkoffaa haala jireenya keessanii sirreessuudha. Tokkoffaa inni gorsamu ispoortii hojjechuun isa jalqabaati. Ispoortii yeroo hojjettan egaa wanta kanaan dabalatee dhukkuboota akka dhiibbaa dhiigaa kan jennu dhibee sukkaaraa kan jennu koolesteroolii kan jennu kanallee ofirraa ittisuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo alkoolii sigaaraa tamboo xuuxuu kanallee ofirraa hir'isuu yookiin ofirraa dhaabuun isin gargaara jechuudha. Egaa qorichoonni wanta kanaaf fayyadamanillee gabaarranii jiru kanneen akka saldinaafiilii fi taadinaafiil kan jennu ni jiru jechuudha. Kan kanarra caalu garuu ispoortii hojjettanii qaama keessan sirreessanii haala jireenya keessanii sirreessitanii wanta kana ofirraa hambisuu danda'u yaaluu danda'u qabdu isin jechuu barbaada. Galatoomaa. Kun faarmaasii keessa Liiban faarmaasiiti. An faarmaasistiidha. Laliseen jedhama. Thank you.